Hordoftoota Oromoo Kompiitara Iskuulii akkam jirtu? Ani nagaa koon jira galata Rabbii. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Isinis maarree hordofuudhaan irraa baradhaa isiniin jedha. Innis akkamitti yeroo gabaabaa keessatti guyyoota muraasa keessattis saabskraayibarii 1000 guuttachuu dandeenya kan jedhudha. Haala salphaa fi baay'ee ajaa'iba ta'e tokkoon yeroo gabaabaa keessatti saabskraayibarii 1000 guuttachuu dandeenya. Innis amman isteepii tokko tokko waan isinitti agarsiisuuf na duuka bu'aa na hordofaa isiniin jedha. Innis tooftaa salphaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e tokko. Innis namni viidiyoo keessa ilaale dirqamaan akka saabskraayib isiniin godhu bifa taasisuun jechuudha. Innis koodii yookiin foormulaa tokko barreessinaa isaan booda foormulaa san nama yookiin pilaatfoormiiwwan garaagaraa irratti gaafa ergine namni sun dirqamaan akka viidiyoo keenya yookiin yuutuubii keenya saabskraayib godhu dirqamsiisa jechuudha. Kanaafuu maarree mala baay'ee bareedaa kana irraa fayyadamaa isiniin jedha. Jalqaba irratti maal goona chaanelii keenya seenna yuutuubii mataa keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana dhufeen chaanelii koo gaafa seenu asaan dhufaa mallattoo kana naa dhufa. Your channel kan jedhu kanarratti kilik godhaa. Isaan booda kilik gaafan godhe kanatu naa ba'a. Kuni chaanelii mataa kootiiti. Chaanelii mataa kootii kana as jala viidiyoolee garaagaraa gadhiisee jiranii viidiyoowwan kanneen irra deemtanii hordofuu dandeechuu keessattuu akkamiin akka iimeelii banannu yuutuubii maal jedhu irratti yoo hojjenne milkoomna kan jedhu waan hundaafuu har'a tooftaa ajaa'ibaa tokko waan isinitti agarsiisuuf hordofaa isiniin jedha. Innis isaan booda ergaa your channel kan jedhu seenneen booda liinkii keenya barbaanna liinkii chaanelaa keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf liinkiin chaanelaa kootii as jira kunoo isa kana koppii godhanna. Liinkii chaanelii keenyaa kana koppii godhanna. Koppii gaafa godhannu asii nootpaadii banna. Nootpaadii yookiin waanuma ta'e wayii irratti jechuudha. Nootpaadii eega banneen booda peesti goona asirratti nootpaadii kanarratti jechuudha. Nootpaadii kanarratti erga peesti goonee kan amma koodii ajaa'ibaa irraanfachuu hin qabnee fi yoo isa keessaa dhiibne kan inni nuun hojjennee jira. Innis maal goona question markii mallattoo gaafiitti dabala. Egaa mallattoo gaafiitti daballeen booda immoo sab jennaan. Sab jenneeni slash goona. Slash goona. Slash goone booda confirmation jennee barreessina. Confirmation jennee barreessineen booda equal to 1 isa kana save godhanna. Akkan irraanfanne iddoo kanatti ilaal question mark sub confirmation equal to 1 jennee barreessineen booda save godhanna. Fakkeenyaaf code text jedhee save godhaa. Desktop korata save godhaa akka booda fi yaalaan irraanfatamneef jechuudha. Erga kana save godhannee booda koodii kana iddoo hundatti yookiin pilaatfoormiiwwan jiran garaagaraa irratti ergina. Yoo fakkeenyaaf chaanelii irratti erguu dandeenya. Chaanelii guruupii yookiin kan telegiraamii keenyaa jechuudha. Kana malees immoo Facebookidhaan namaa erguu dandeenya, Imoodhaan namaa erguu dandeenya, WhatsAppidhaan namaa erguu dandeenya. Gaafa namaa ergine namni gaafa kana kilik irratti godhe akka namni sun dirqamaan saabskraayib nu godhuuf isa dirqamsiisa jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf ergeen isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf gara telegiraamii tan deema. Telegiraamii mataa kiyyaanan qaba'anii Oromoo Kompiitara kan jedhudha. Oromoo Kompiitara Iskuul kan jedhu namoonni isaa miseensa taatanii gaafilee yookiin wantoota qabdan gaafilee yaadaa qabdan achirraan hirmaachuu dandeechuu. Gara jalqabaarra waan jiruuf kun asuma jira. Asittan peesti godha. Kanaan achi koppii godhe yookiin koodiin barreessisan jechuudha. Peesti godheen jira. Isaan booda baqa. Amma namni gaafa kana kilik irratti godhe maal godha? Saabskraayib godhe kan jedhu fidaaf. Ani kana asii koppiin godhee fudhee deema. Fakkeenyaaf koppii godheen gara browserii fida. Gaafa gara browserii fida asittan peesti godha. Isaan booda kilika irratti godha. Baqa agartaniirtu maal jedhe? Are you sure you want to subscribe to Oromoo Kompiitara jedha. Namni chaanelii keenya seenuudhaaf dirqama saabskraayib gochuu qaba. Fakkeenyaaf amma saabskraayib gochuudha. Maal gochuudha? Viidiyoo kiyya kana yookiin yuutuubii kiyya kana access gochuudha namni jechuudha. Kanaafuu mala baay'ee ajaa'ibaadha kun. Mala kanatti fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti saabskraayibarii 1000 guuttachuu dandeessu. Mala kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Mala baay'ee addaadha. Oromoo Kompiitara Iskuul immoo saabskraayib share like gochuun dagatina. Viidiyoolee hedduu ajaa'ibaa ta'an afaan Oromootiin yeroo gabaabaa keessatti yuutuubii keessan isin guddisuudhaaf gargaaran
qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef itti dhiyaadhaa fayyadamaa isiniin jedha galatooma.